Nagaaniif araarri waaqayyoodha. Lafaa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba waaqayyoodha kan taatan hundumti keessan akkam jirtu. Gaa karaa YouTube koo sagalee waaqayyoodha kan hordoftan hundumti keessan akkam jirtu. YouTubein koo inni jalqabaa akka cufame isinitti meera. YouTube haaraa akkam ban immoo isinitti himeen jira jechuudha. Inni kun YouTube haaraadha. Maatii ta'uudhaaf share subscribe godhaa jechuudha. Gooftaan biraaf jireenya keessan haa eebbisu. Barri keessan jireenyi keessan kan eebbifame haa ta'u eebbifamaayi. Egaa har'a mooyyuu amma garuu mata duree jedhu sagalee waaqayyoo qabadhee dhiyaadheen jira. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u amma eega jedhamee dura miti jechuudha. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u Yesuus inni guddaadha. Amma erga jedhamee boodas miti jechuudha. Amma erga jedhamee duras miti boodas miti. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u amma jechuun ammaadha. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u Yesuus inni guddaadha. Macaafa qulqulluu keessatti amma garuu mata duree irratti sagalee waaqayyoo qabadheen jira. Maal inni laata? Har'a moo maal waaqayyo nutti dubbata? Anatti maal dubbata? Sitti hoo maal dubbata? Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u Yesuus inni guddaadha. Ameen ameen. Amma garuu egaa argaa kana share gochuudhaan waliif daddabarsuudhaan wal laqqabsiisaa. Amma garuu isa jedhu kana maal akka inni ta'e namoonni hundumtuu dhaga'ani. Ati dhageessee hin callisin obboleessa ko. Ati dhageessee hin callisin obboleettii ko. Amma garuu Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Haleluuyaa. Amma garuu mee sagalee waaqayyoo keessaa tokkoffaa Phexros galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u Yesuus inni guddaadha. Tokkoffaa Phexros keessaa nan dubbisa. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u Yesuus inni guddaadha. Tokkoffaa Phexros 2:10 isin takkaa saba waaqayyoo hin turre amma garuu saba waaqayyoo taataniitu. Isin araara waaqayyoo hin argatin turtan amma garuu araara argattanii jirtu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa tokkoffaa Phexros 2:10 irratti ergaa gurguddaa lama mee ilaala. Lakkoofsuma 10 kana keessatti jechuudha. Ergaa gurguddaa lama galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaa. Phexros kutaa kana keessatti kan inni dubbachaa jiru dubbii ijoo dubbii lamaan kana mee ilaala. Itti dabalama dubbiin biraallee jira waan ta'eef. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaan. Lamaan kana yoo xumurree isa kan biraatti immoo tarkaanfachuu dandeenya. Lama asirratti kan argaa jiru. Innis maali? Isin takka saba waaqayyoo hin turre. Maal hin turre? Saba waaqayyoo hin turre. Isin amma saba waaqayyoo kanaan dura saba waaqayyoo hin turre. Ammaan dura isin saba waaqayyoo miti. Waaqayyoon adda baatanii turtanii. Saba waaqayyoodhaa miti isini. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u jedhee dubbata. Saba waaqayyoodhaa hin turre. Isin saba waaqayyoodhaa miti. Isin takkaa saba waaqayyoo hin turre. Saba waaqayyoo taataniyyuu hin beektanii. Waaqayyo yoo sin uumateyyuu, waaqayyo yoo sin tolcheyyuu, harka waaqayyootiin yoo tolfamtaniyyuu saba dheekkamsa waaqayyoo jala galeedha. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ameen. Isin takka saba waaqayyoo hin turre. Amma garuu saba isaa taataniirtu jedha. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Isin maal hin turre? Saba waaqayyoo hin turre. Amma hoo jennaan amma saba waaqayyoo taatanii jirtu. Saba waaqayyoo taatanii jirtu jedha. Saba waaqayyoo taatanii jirtu. Duroo saba waaqayyoo hin turre. Amma saba waaqayyoo taatanii. Kanaan dura sin saba waaqayyoo miti. Kanaan
durasin diina waaqayyoo turtanii kanaan durasin waaqayyootti adda baatanii turtanii amma garuu saba waaqayyoo taatanii jirtu eenyudhaan jechaa jira eenyudhaan dubbachaa jira eenyutti haasa'aa jira galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf Yesuus inni guddaa warra maqaa Yesuus Kiristoositti amaneen warra Yesuus Kiristoosin fayyisaa isaa godhatee itti amaneen isin amma saba waaqayyoo taatanii yoom guyyaa isatti amantan irraayi wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsi 12 akkasidha hamma isa simataniif ijoollee waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne kana duroo aboon qabaniitu jechuudha kana duroo ijoollee waaqayyoo miti jechuudha yoom ijoollee waaqayyoo ta'uun kan isaan argatan guyyaa ilma isaa Yesuus Kiristoositti amanan sana ilma waaqayyoo ta'uu argatanii an guyyaan Yesuus Kiristoositti amananii ilma waaqayyoo ta'uu argatan fakkeenyaaf akka sanyii keenyatti gaafa lakkoofne sanyiin keenya gaafa lakkaawwame sanyii abaaramaa san keessa jirra sanyii waaqayyoo abaare sana keessa jirra sanyii abaaramoo keessa jirra warra abaarsa waaqayyoo jala jirru turre galanni fulfinni Yesuusidhaaf abaarsa kana jala kan baane tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoositti amanuudhaan kanaaf kanaan dura nuti saba waaqayyoo miti kanaan duraani mucaa waaqayyoo miti erganii Yesuus Kiristoositti amaneen mucaa waaqayyoo ta'e malee Yesuusidhaaf galanni guddaan amma garuu amen haleluuyaa Yesuusidhaaf galanni guddaan dura miti jechuudha amma mucaa waaqayyoo erga taate amala mucaa waaqayyummaa sana calaqqisiisuu qabda amma mucaa waaqayyoo erga taate jireenya seessa kaleessaa sana gatuu qabda amma mucaa waaqayyoo erga taate jireenya keessa kaleessaa isa booddeetti hafe sana dhiisuu qabda amma mucaa waaqayyoo erga taate namummaa keessa kaleessaa itti jiraachaa turte sana isa waaqayyootti hin tolle sana isa waaqayyootti hin si abaare sana dhiisuu qabda Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u namummaa akkamii qabna osoo saba waaqayyoon ta'in tura eenyummaa akkamii qabna osoo saba waaqayyoon ta'in dura bal'inaan laalla galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u kutaa kanaanii miti amma garuu jechi jedhu kuni kutaa jalqabaadha har'aaf jechuudha amma garuu jechi jedhu lallabni amma garuu jedhu kuni kutaa jalqabaadha har'a jalqabarra jirra jechuudha Yesuusidhaaf galanni guddaan lallabni kuni itti fufee kan deemudha lallabni kuni baay'ee kan itti fufee deemudha waan ta'eef bal'isnee waan baay'ee kan laalludha waan ta'eef amma garuu Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u mata duree jedhu waaqayyo keessa koo waan kaa'eef mata duree kanarra dhaabannee waan baay'ee laalla Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u isin qomoo fo'amaa luboota mana mootummaa isa saba qulqullaadha luboota mana mootummaati saba qulqullaadha warra dhuunfaa waaqayyoo ta'aniidha waaqayyo hojii isaa isa jajamaa akka labsitaniif dukkana keessaa gara dinqisiisatti isin yaame fakkeenyaaf kutaa kana keessatti lakkoofsa irratti yaanni ibsame tokko jira amma garuu takkaa isin saba waaqayyoon turre amma garuu saba waaqayyoo taataniirtan gaafa jedhu eessaa dhufnee saba waaqayyoo taane dukkana keessa dukkana limitiisa dukkana biyya lafaa kana keessa jirra dukkana keessa gara dinqisiisatti isin yaame jedha kutaan kun kaleessa eessa turre dukkana keessa jirra dukkana jechuun maalidha dukkanni maalin isa sa'aatii 12 wal jeeddaree dhufu kanaadha halkaniif guyyaa isa jennu kana miti isa kana miti dukkanni isa kana miti Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u dukkanni isa kana miti dukkana kana keessaa miti kan dhufne nuti dukkana isa
cillimiisa ta'e isa dukkana isa keessatti waaqa qabachuu hin dandeenye keessaa baanee dhumne. Dukkanni kuni maali? Dukkanni kuni maali? Maalinni dukkanni kuni? Dukkanni kuni maalinni? Dukkana keessaa gara fedhinqisiisatti si yaameedha. Dukkanni eenyudha? Eenyudha dukkanni? Maalinni dukkanni? Dukkanni kuni maali? Dukkanni keessaa yaamamne kuni. Boleessa koo boleetti koo beektaa dukkanni keessaa yaamamne. Dukkana keessaa gara ifaatti baanee, dukkana keessaa gara ifaatti baanee, dukkana keessaa gara ifaatti baaneenna. Maal jechuudha? Halkaniif guyyaa nu ta'e, halkaniif guyyaa nu ta'e jechuu keenya. Maal jechuu keenya? Dukkanni isa galgala deebi'ee dhufu kana amma kiloo dukkanaa'utti jira. Naannoo sa'aatii 9 walakkaadha. Saakura lama gate deebitee maal taati dukkanaa deem saa tokko gate tumaru lama yoo ta'e numa cilleen jechaa deem. Kana dukkanni keessaa yaamamnee dhufne. Kana dukkanni ifatti baaneedha. Ifni kuni hoo maalinni? Ifni kuni maalidha? Ifni itti dhufne kuni maalinni? Ifa guyyaa keessa deddeebi'aa oolu goraatii 12 keessa jiraannu kanaadha moo maalinni? Maalinni obboleessa koo sin gaafadha. Maalinni deebii kana deebisu. Barumsa taanu keessatti deebisu barbaada waan ta'eef. Galanni bulfinni Yesuusidhaaf. Kutaatti nu keessatti deebisu barbaada. Maalinni dukkanni kun? Maalinni ifnis? Ifnis maalidha? Dukkannis maalidha? Mallattoo gaafiti. Maalidha? Deebisaa namoonni dhaggeeffatan. Dukkanni kana, ifti immoo kana. Maaliifi? Hagam waa'ee dukkanaa hubannaa qabdu. Hagam waa'ee ifaa immoo hubannaa qabdu. Isa kanallee beekuun narra jira. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Barumsa kana itti fufsiisee adeemsisuudha. Barumsa kana itti fufee deemuudha. Baay'ee barumsa kana bal'isee barsiisuudhaaf beekuun qaba isa kanallee jechuudha. Yesuusidhaaf haa ta'u. Beeknaa ani beekaa ati beektaa waa'ee dukkana kana. Dukkanni kun isa kamiidha? Ati beektaa obboleessa koo. Ani beekaa obboleettii koo. Beennaa laata? Dukkana kam keessaa baatee ifa kam keessa jirtaa? Kamifni kamini dukkanni kamini? Mee adda adda baasaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa kan Yesuus Kiristoos gaafa taane Yesuus Kiristoositti gaafa amanne irraa eegallee amma garuu wanti jedhamu eegale. Dura miti jechuudha. Amma garuu erga jedhamne dura miti. Eshi ammas gaafin suniif dabala. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Barumsi har'aa gaafumaan xumura. Yesuusiif galanni guddaan. Eshi isin takkaa saba Waaqayyoo hin turre. Amma garuu saba Waaqayyoo taataniirtu. Isin takkaa araara hin argatin turtanii. Amma garuu araara argattanii jirtu jedha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Eshi gaafidhaan malee. Takkaa saba Waaqayyoon turre eega jedhee saba eenyu ture? Kan eenyuti? Natti maanaa deebisaamee saba eenyu turre? Maal jechuu isaati macaafni? Maal haasaa jira macaafni maal dubbata? Takkaasin saba Waaqayyoon turre eega nuun jedhee saba eenyuti? Saba eenyuti? Saba eenyuti nuti? Kan eenyuti nuti? Kan eenyuti? Saba Waaqaan turre jedha. Amma garuu saba Waaqayyoo taataniirtu jedha. Duran turre jedha. Amma taataniirtu jedha. Jalqaba saba eenyu turre? Kan eenyuti nuti? Ati kan eenyuti obboleessoo? Osoo Yesuusitti namaniin dura ati kan eenyuti? Eega Yesuusitti erga amantee booda saba Waaqayyoo kan taate dura kan eenyuti? Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Araara argattaniirtu eenyu wal dhabdan jalqaba? Eenyu wal dhabdan? Losaadha moo gaaddisaadha moo ayyalaadha moo jaaraadha? Dibaabaadha moo dhaabaadha? Eenyu wal dhabda jalqaba? Kamaan gaaraa nuti xaallaachuu majammara. Eenyu waliin wal loltan? Namatti wal loltan? Eenyu wal loltaniit eenyu wajjin wal taraaramtan? Eenyu wajjiniin? Gaafidha kunis.
garu garu amma garu hallelujah makatola vadinamas yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u amma garu mata duree jedhuun yeroo itti aanutti bal'inaan hiiknee waan baay'ee walii wajjin laalla yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u amma garu yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u amma garu boleessa ko amma garu obboleettii ko amma garu dura miti jechuudha amma booda miti amma kana booda miti amma jechuun amma kanaan duras miti amma jechuun amma yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u gooftaan sinaa eebbisu obboleessa keessan gammachuu urgeedha lakkoofsa bilbila kootii duwwaa 912 yoo jettan argachuu dandeessu mata duree lallaba amma garuu jedhu waaqayyo keessa koo kaa'ee jira waan ta'eef waan baay'ee kaafna waan baay'ee ilaalla kaleessa maal turre amma hoo maal turre waan tokko tuquu yaaletan nan dhiise maaliif bal'inni isaatiin laaluun dura jira waan ta'eef gadi fageessinee laaluun dura jira waan ta'eef isin qoomoo fo'amaadha luboota mana mootummaati saba qulqullaa'aadha warra dhuunfaa waaqayyoo ta'aniidha hojii isa dinqisiisaa jamaa akka labsitanii dukkana keessaa gara dinqisiisatti isin yaame gaafileen kaafatamee jira gaafileen dhiyaate jira dukkana jechuun maal jechuudha ifa jechuun maal jechuudha saba waaqayyoon turre gayeeru saba eenyu turre kanaafuyyuu wantoota kana fakkaatan laaluun baay'ee tokko barbaachisaadha sirriitti laaluun barbaachisaadha egaa tajaajila kanaan duraa keessatti deemsa kiristaanummaa barumsa hedduutu ture yuutuubii gosa kanaan duraa keessatti amma tokkoon isaa iyyuu banamu deemsa kiristaanummaa namoota barumsa hedduutu ture namooti baay'een kan hordofaa turtan namoonni baay'een kan laalaa turtan isa karaa biraatiin yoon argadhe adiyoosaa yoon argadhe yuutuubii irratti isiniif gannanni isaa jechuudha adiyoosaa yoon argadhe galanni finfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u adiyoosaa yoon argadhe karaa yuutuubiitti deebisee yuutuubiidhaan akkasin dhaggeeffatamuu danda'utti isiniifdhaan ergaa jechuudha adiyoosaa yoon argadhe jechuudha fileeshota garaa keessa barbaadee yoon argadhe jechuudha Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u barumsa baay'ee barbaachisaa fi barumsa baay'ee namoonni baay'een itti eebbifamtan namoonni baay'een sirriitti hordofaa kan turtan yuutuubiin koo yommuu onlaayinii irraa bu'us immoo iyyuu namoonni baay'een karaa keessaa galtanii yuutuubiin kee hojjechuu dideera maal ta'e jettanii na gaafattanii turtanii baay'een dinqisiifadhe galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u sagalee waaqayyoo lakka namoota baay'eetu dhaggeeffachaa jira jechuudha dhaggeeffachaa jirtu jechuudha isa kanaan dura darbe reebitanii dhaggeeffachaa jirtu jechuudha tajaajilichi erga dhaabatee erga darbuu didee tureera garuu namoonni hagammattu gaafataa jiru Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u inziraa dhaggeeffachuun garuu hin danda'amu jechuudha dhaggeeffachuun hin danda'amu biraa namoonni qabdan jirtu jechuudha fakkeenyaaf karaa yuutuubii galleen dhaggeeffanna waggaa isin jetta isiniif hin banu jechuudha dukkaneesseera haa ta'u ilaalla ammas karaa kanaan jechuudha karaa haaraa ta'e kanaani waan baay'ee walii wajjin laalla waaqayyo waan baay'ee nu barsiisa waaqayyo waan baay'ee nu barsiisa barumsa bal'aa irratti immoo amma garuu mata duree jedhuun immoo iyyuu barumsa bal'aa baranna garuu Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u amma garuu erga jedhee kaleessa miti amma garuu erga jedhee borus miti amma jechuun amma sinan jaaladha yuutuubiin koo maqaan isaa gammachuu urgee sanyii chaanaal jedha galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u Yesuusni guddaadha haala akkasiitiin seenaatii hordofaa gooftaan sinaa eebbisu waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu hordofuun dagatinaa share subscribe gootan isin akka hubuu danda'a waan ta'eef namoota dhaqqabsiisaa wal dhaqqabsiifna sinan jaaladha